Tolee, Raajii Cannaqaa affeerraa koo kabajjee bakka kanatti waan argamteef guddaa galatoomi siin jedha. Galatooma gooftaanis na eebbisu isiniinis. Egaan namoonni hedduun bakka kanatti argamanii gaaffiif deebii taasifamu hedduudha kan isaan sodaatanii. Isin garuu danqaa hundumaa cabsitanii bakka kanatti kan argamtan. Ammas irra deebi'ee galatoomaan jedha. Egaan bakka kana ta'anii soba dubbachuun hin danda'amu. Sababni isaa maashiniin asitti argitan kuni dandeettii sammuu namaa dubbisuu waanta qabuufi yeroo isin soba dubbattanii battalumatti kan inni sagalee dhageessisu jechuudha. Kanaaf dhugaa ishee qofa bakka kanatti kan nuun walii wajjin hin dubbannu. Dursa garuu maashinii kana cheekii gochuu fi wanta soba ta'e sadii dubbadhaan himi carraan isinii kenna. Tolee, konkolaataa 10 qaba. Suufii tokko qofan qaba. Haati warraa koo fokkistuudha. Kan inni callisee fi dhuguma haati warraa keessan fokkistuu ta'uu ishee jechuudha. Dhuguma haati warraa koo fokkistuudha. Garuu qarshii qabdi. Anoo waan si ajaa'ibu qarshii ishee fedheen fuudhe. Tolee egaa gara gaaffii koo jalqabaatti yeroon darbu isin akka waldaa keessaniitti qarshii sabni Waaqayyoo waldaaf kennu keessaa faayidaa dhuunfaa keessaniif oolfattanii beektu? Akkamittanii ani qabeenya mana Waaqayyoo fuudhee faayidaa mataa kootiif oolfadhe. Ani hanga ammaatti sharfee haadha garuu tokko fuudhee faayidaa mataa kootiif oolfadhee hin beeku. Jechuun koo hin baay'isu malee nan fuudha. Jira amma gaafa keessummaan sitti dhufu irbaata nyaachuun jira, laaqana nyaachuun jira, wantoota kana malee ani kanaan waa tokko fuudhee itti fayyadamee beeku. Egaa mana koo sadansaa beektaa? Mana koo sadansaa isa amma keessa jiraachaa jiru. Akkasumas illee sana qabtee jiru, isa buraayyuu dabalatee warreen kana hunda isaanii birriima achii argadhuun inni ijaarsise. Inni kan bira suufii ji'aan 2 nan bitadhaan. Akkasumas immoo makiinaa V8 jedhamu ajachiiseen jira amma Waaqayyo yoo jedhe amma yeroo dhiyootti harka koo keessan buusa Waaqayyo naa wajjin jira. Egaa kun hundumti isaa immoo birriima sabii achii as babal'isuu wangeelaatii wantoota addaa garaatiif kennu fuudhee sanarra oolche jechuudhaan immoo maaliin qabanoo jooraadha. Namoonni tokko Raajiin Cannaqaa dhugaatii alkoolii hin dhugu. Utuu isaan dhuganiis ija keenyaan argineerra jedhanii kan isaan dubbatan. Mee kana irratti maal jettu? Maqaa gooftaati. Kun soba adiidha. Adii. Waan si ajaa'ibu amma maattanii dhugaatii alkoolii jedhamu arraba kootti buuseen beeku. Jechuun koo laman dabarsinuu namas immoo narrabsinu. Kun garuu amma saba Waaqayyootiif fakkeenyummaa gaariin taa'ettanii yaaddu. Ani amma ijaarsa waldaa ta'ee marsaa 2 tokko tajaajileen ture. Yeroo sanas hanga ammaatti jechuudha. Dhugaatii alkoolii akka bineensaatti kan nuun baqan. Jechuun koo 2-3 ma dhumnanus 2-3 5 hanga 7 10 dhugaa dubbachuuf 10 fi isaa olidha kan nuun xinnoo ishee hin baay'isne turre yeroo masanaa 10 olidha bakka kan nuun rakkoo hunda keenyaa jechuudha alkoolii furuu qabna. Ati garuu na caalaa dudda. Ta'uu isaati gaa. Natti agarsiisa abbaan koo. Ta'uu isaati. Gaaffii koo xumuraatti hin darbaa. Raajiin Cannaqaa haadha warraa meeqa qaba? Maal jechuudha? Ani haadha warraa jaallatamtuu kan namoonni hedduun beekan hawaasni hundumtuu kan beeku tokko qofan qaba. Sobaan jiru. Haadha manaa warraa tokko qofan qaba.
ati mee asitti kanatti na waamte jireenya koo golgoleessuufi. Maal isintu dhugaa naasaa waan tokkoon sodaadhu wanta jallaan hojjedhu kan jedhe isin Maaliifin dhugaan dubbadhu harkaan fuutureeti? Haadha manaa warraa tokko qofan qaban siin jedhaara. Baga gammadde. Asitti na waamtee dhugaa haasofsiistee jireenya koo diiguu barbaadde mini siif milkaa'eera. Galatoo nagaadhu. Maal akka haadha manaa lama qabu beeka. Maal gochuun gaafachuu dhageenye. Nama hundumtuu haadha manaa tokkitti qabaate akka kootti akka inni jiraatuudhaan kan hin barbaadu. Maal hawwii fi biqiltuu hiikeera? Kun godii gayyaasuuf itti boofu. Egaa daawwattoota keenya